dhuftanii maaltu isinii ta'e? Eeshi kan inni dhufe mataaraa irraa torbee irraa namni na yaadatu enuma na yaadatu sirratti gubbaa kanarratti baay'ee kan dhukkubu miila kooti. Miilli kuni namni harkaan nan tuquu hin danda'u. Bakka ciiseen ka'u asirratti ni yaadattu. Sa'aatii jaarratti dhufe galgala sii kadhadhanaan jedhee ta'u na cibse. Baay'ee si dhukkuba jennaaniin madaan qabu miilli homaan qabu dhiitaan qabu madaan qabu homaan qabu. Garuu miilichi kuni bakka ciiseen an kaasu deemuu hin danda'u ciisuu hin danda'u. Guyyaa torba muluu hirriiban qabu halkanii guyyaa. Asitti amma hospitaala sin geessaa naan jedhani obboleewwan kiyya sin jira haati manaa kiyya sin jirti hospitaala sin geessa jennaan lakki hospitaalan deemuun jedheeniin aduu hixataan dhufe adaamaa kana hospitaalan deemu jenneetan mana wayii na cibsanii nan dide halkan gizee sadii na kuffise sirumaa jechuudha dhiigana keessaa fixee achumaan guyyaan dhufe sa'aatii laaqanaa irratti naannoo kanarratti jechuudha naannoo kanatti nan aadaa nan iyyaa danda'een ejjedhu danda'een dubbadda malee bakka hin ciiseen nan tuqinaadha kanaafuu waaqayyoo waldaatti na hiika malee hospitaala hin deemu ani qarshii koon baasuun jedhe qarshuma kootuun baasuun jedheen bakka hospitaala malee hospitaala naan jedhu kuwwan haay hospitaala hin deemuun jedha akkamitti haa deemu walduma dhufuuf immoo na qabe kanaafuu namni na yaadachuu dandeessan garuu namoonni hedduu asirratti baay'ee waaqayyoo kinoo sa'aatii asirratti hiikoo naa kennamee fi waaqayyoo ammarra kaastee akka okkolteetti hin galtu miila keetiin galtanaan jeeni. Ibsa qasiraati. Afaan Oromoo dhageessa waaqayyotti amani xalaanni mataaraarra qorichatti godhan miila isaati sirriidha xaxamaadha gattaa'e isa garaa ba'uu dadhabe sirriidha abbaate birri 40 caaltu ati namichi kun nagadatee hojjetatu maaliif irratti hojjetu miila isaa irratti abiddatti qabsiiseera si nyaatani sirratti hojjetani si nyaatani siikeera akka namicha naafa sanaa maqaa Yesuus Kiristoosin ka'e burraaqi tokko lama sadi nan nyaatan jedhi amaneera jedhi waaqayyo guddaa jedhi kottugaa sirritti fiigi dukkaa fiigi sagalee fiigi ولطالي زلل نزارة لوكا كي يلالا جرن وجدها موتور مادا برسي سادا أكنت تقطعه أكنت أولي تبيو أكنت تفادا أتمالي إيشنا على مناتي giftiko timar mikajar sage timbo semi yeru mangadi bauni inde minje ini nanjedi yenyu takkan nanjedi malan sinin jedi inde minada inde mina injedi inni adnande mali fi nanjedi amma yeron ufini kam tanjedi jeremer inde mini injedi torbanarda kunda keessa irraa dhuga ba'umsa barbaanna. Choo giftii ko. Miila kootiin sa'aatii tokko guutuu jalan deeme asii ka'ee ta'u sa'a tokko waaqayyo naa galateeffadhaa. Waaqayyoon galateeffadhaa. Akkuma inni jedhaa jiru torbanarraa baatanii fidanii as ka'anii seenaadha manaasaadha obboloonni lama duukaa jiru natti fakkaata isaan fidanii dhufanii namni waaqayyoo misaaf gaafa ba'u lakkii deebi'een dhufaa fayyinni keessumatti sii taa'aa jedhanii galan inni duukaa jirullee akka mamuu ta'ee waa akka dubbachuu ta'een turee dhaqaaficha dhugaa ba'eera garuu waaqayyo maal godhe battaluma sanatti isaaf maal ta'e an keessumaa halkan torba riban qabu
halkan tokko ribi maal sinitti fakkaatu nyaata caala ribi dhugaatii caala ribi nama fayya bulee sarrafuu danda'a guyyaa torba ilaalaa gaa nyaata raftu taanaan appitaayitiin kee cufamaa kana keessa darbee waaqayyo ulfinaan nama kana sitti hiikee asumattuu taalee hiikamee torbanarraa kottaa dhugaa baay'edhamani dhugaa amma kaydhanii kunoo sin fuduraa batanii dhugaa baay'aa jiru mee olmaa waaqayyo isaaniif godhe maatii kanaaf obboleessa kanaaf waaqayyo yaadateef garaama keessanirraa argeessan ol turkutaati waaqayyo ulfina fidaa waan dubbattu qabda Akkuma obboleessi keenya jedhee waan baay'ee ulfaataa ture. Mana yaalaa yeroo geessuun hin mul'atu. Dhibeensaa qorra jedhuuni baay'ee dhukkubaa nyaatu hin dhugu taa'uu hin danda'u. As baay'ee keessa taa'uu hin danda'u achi ciibsineera. Na bakka baay'ee waa godhu wallaallee hin taa'uu ciisuu hin danda'u sammuun isaa boqonnaa hin qabu. Daqiiqaa 20 boqonnaa hin qabu. Na waaqayyoo charchii nageessaa achitti malee hin ta'u jedhee nu dide. Ishii jennee as finnee nama waan jee waaqayyoon kadhadhe waaqayyo daqiiquma 30 mucaa kana boqochiisi jedheen kadhadhe. Garuu waaqayyo nagaa bara baraa nuuf laate. Amma ammaatti jireenyi isaa nagaa qaba waaqayyoon nu galateeffadha. mee waaqayyoon galateeffadhaa fi nagaa nu laate nu boqochise deebii nu ta'e nuun jechaa jiru mee dabalaa maal waaqayyoof galata dhiyeessaa amma nagaadhaa nagaa qabdu hojii keenya hojjetattaa bilisa baateetti waaqayyo bakka bilisa sin baasee mana keessan nagaa ta'u